Hello barattoota nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu akkam jirtu jechaa har'a fiiziksii kutaa salgaffaa tekstii buukii yuunitii 3 yookiin boqonnaa 3 wal wajjiniin kan barannu ta'a na hordofaa. Kutaa kana keessatti unit 3 akkas jedha motion in straight line. So this under chapter 3 we will see the motion in straight line yookiin immoo sochii daandii sirrii kan jedhu ta'a. Seensa yookiin introductionii kana jalarratti kan isin beekuu qabdan tokko jalqaba irratti describe motion in terms of frame of reference, displacement, speed, velocity and acceleration ta'a. Kana jechuun sochii akkasuma immoo frame of reference yookiin immoo jalqaba safara wanta tokkoo, displacement yookiin qaxxaamura, speed saffisa, velocity yookiin ariitii akkasuma acceleration yookiin guula kan jedhu sirriitti ibsuu akka qabdan dubbata. Draw diagrams to locate object with respect to reference jechuun immoo qaama tokko yookiin objektii tokko argisiisuudhaaf hundee isaarraa kaanee dirooyingiidhaan yookiin immoo bifa fakkii kaasuutiin argisiisuu ta'a. Solve problems involving distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Kana jechuun immoo gaaffiiwwan jiran kanneen akka distaansii yookiin fageenya, ariitii, saffisaa fi akkasuma guula irratti kanneen xiyyeeffatan hojjechuu danda'uu qabda. Make practical measurement of distance, displacement, average speed, average velocity and acceleration. Akkasuma immoo yaalii garaagaraa yookiis immoo safaruu akkasuma displacementii, average speed fi akkasuma guula safaruu danda'uun sirra jiraa jedha. Kanaaf egaa barattoota barumsa kana sirriitti xiyyeeffannoodhaan hordoftanii akka sirriitti isinii galuutti na duukaa akka buutan abdiin qaba. Walumaa galatti konteentiin yookiin immoo qabiyyeen barnoota keenyaa boqonnaa 3 jalatti mata duree 3.1 jalarratti kan nuti wal wajjiniin barannu position, distance and displacement jedha. Mata duree 3.2 jalatti immoo average speed, instantaneous speed jedha. Itti dabaluun itti fufee average velocity, instantaneous velocity kan ta'u ta'a. Toppikii 3.4 jalatti immoo accelerationin maal akka ta'e akkasuma mata duree 3.5 jalatti uniform motioniin dhuma irratti immoo graphical representationiin warra ta'an tokkoon isaaniitiin paartiidhaan qoonnee kan ilaallu ta'a. Barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti isa jalqabaa paartii tokko jennee position, distance and displacement kan jedhu irratti xiyyeeffannee jalqabna. Kanaaf part 1 says that position, distance and displacement. Hello student, under these topics you should be understand and able to be define motion, position and displacement. After the end of this topic, describe the motion in terms of frame reference. Differentiate between position, distance and displacement. Draw diagrams to locate objects with respect to reference. Kana jechuun dhuma mata duree kana irratti argama yookiin positionii, motionii yookiin sochii, displacementii yookiin akkasuma qaxxaamura ibsuu qabdu yookiin immoo sirriitti hiika isaa adda baaftanii beekuu qabdu. Describe motion in terms of frame reference kan jedhu immoo sochii fireemii yookiin hundee yookiin jalqaba ka'umsa irratti hundooftanii sochii wanta tokko ibsuu danda'uu qabdu. Akkasuma garaagarummaa positionii, distaansii fi displacement gidduu jirullee sirriitti akka beekuu qabdan boqonnaan kun yookiin mata duree kana jalatti ni dubbata. Dhuma toppikii kana irratti immoo draw diagrams to locate objects with respect to reference kan jedhu bifa diagraamiitiin yookiin immoo
bifa fakkiitiin kaasnee adda baasnee kan beeknu ta'a. Na hordofaa. Hello students, we start the today lesson with position. To define the term of position, let us consider any students. Look this figure. This is students. Take as yourself. And this is your house. This is your house, and the next figure is your school. Okay, when you are going to your school, you are start from the initial point or the original position, and the final or your school is the final position. Kana jechuun argama jechuudha. Positionii jechuun argama qaamni tokko bakka tokko gara bakka biraatti yeroo socho'u bakki inni itti argamu sun yookiin iddoon inni jiru sun position jennee waamna. Fakkeenyaaf barataan tokko mana yookiin bakka jiraatu ka'ee mana barumsaa yeroo dhaqutti bakki inni ka'e sun maal jedhama? Original position yookiin iddoo isaa isa jalqabaa jennee waamna. Inni yeroo mana barumsaa isaa ga'u immoo final position yookiin immoo iddoo isaa isa dhumaa jennee waamna jechuudha. Egaan barataan tokko bakka inni itti deemsa jalqabe sun reference frame yookiin reference point jennee waamna. Egaan jecha positionii yookiin argama jedhu kana sirriitti hubattaniitu jedheetan yaada. Egaan argamni yookiin positioniin qaamni tokko yookiin objektiin tokko bakka tokko ka'ee bakka biraatti yeroo socho'utti bakki inni itti yeroo yerootti argamu sun position jennee waamna. Haa ta'uyyuu malee adeemsi qaamni tokko bakka tokko ka'ee bakka biraatti socho'u sun yookiin jijjiiramni bakka isaatii sun sochii jedhama. Kun immoo afaan Ingiliffaatiin this continuous change of position is known as motion. Okay, the continuous change of position jechuun bakki yeroo wanti tokko bakka tokko gara bakka biraatti socho'u jijjiiramni bakkaa sun sochii jedhama. So motion is the change in the position of the object with respect to fixed point as the time passes. Akkasuma yeroo itti taayimiin dabalaa deemutti qaamni tokko bakka yookiin bakka deemsa jalqabe sanaa kaasee yeroo inni jijjiiramaa deemu sanatti sochii geggeesseera yookiin immoo bakkaa bakkatti socho'eeraa jenna. Kanaaf motion yookiin sochii jechuun jijjiirama bakkaa wanti tokko bakka biraatti godhuu jechuudha. So let us define the term frame of reference. Frame of reference jechuun bakka wanti tokko irraa sochii jalqabu yookiin iddoo isaa isa ganamaa jechuudha. This frame of reference is set of coordinates that can be used to determine position of the object. Kun egaa bakka ka'umsa wanta tokko sochii wanti tokko taasisee garamittii fi bakka inni itti godhee sirriitti ibsuudhaaf kan nu gargaarudha. So frame of reference is the set of coordinates. Hello student, I hope you can define the term position. Position is a measurement of location with respect to some reference points. Egaan barattoota bakka ka'umsaa yoo qabaanne malee waan tokko safaruu hin dandeenye. Bakki ka'umsaa nuti kaanee waan tokko safaruu itti dandeenyu sun reference pointii jedhama. Haa ta'uyyuu malee positionii yookiin argama jechuun
argama yookiin lokeeshinii wanta tokkoo nuti jalqaba isaa irratti hundoofne safarru sanaa jechuudha. Kanaaf in English definition, the term position is the measurement of a location with respect to some reference points. I hope you have understand the definition of this position. Okay, let us continue. Position is measurement of location with respect to some reference points. Okay, in this case we understand there is some reference point or the initial point to determine the location of anything. For one-dimensional motion, we often choose the x-axis as the line along which the motion takes place. Okay, position can therefore be negative or positive with respect to the origins of x-axis. Okay, let us consider this bicycle. Mee saayikilii kana haa fudhannu. Saayikiliin kuni namni saayikilii kana oofu bakka kana yookiin reference point kanaa ka'ee gara final positionitti yookiin immoo xf kan jedhu kanarratti deemee jira. Kanaaf bakka ka'umsa kanaa kana initial position yookiin immoo bakka reference isaa kana xi jennee haa moggaafnu. Isa dhumaa yookiin immoo bakka inni itti ga'e kana immoo final position or xf jennee haa moggaasnu. Kanaaf egaa saayikiliin kuni x-axis qofarra waan deemaa jiruuf yookiin asii olee y-axis waan hin qabneef we can say that this is one-dimensional motion. Kanaaf iyyuu kallattii tokko qofaatti akka deemaa jiru nu argisiisa jechuudha. Kanaaf fageenya saayikiliin kun bakka kanaa ka'ee as ga'e kana safaruu yoo barbaanne s is equal to the final position minus initial position ta'a. Kanaaf fageenya isa booddee hir'isuu fageenya isa duraa yookiin ka'umsa isaa isa duraa sana kan nuti safarru distaansii ta'a jechuudha yookiin displacement jenna. Hello student, let us ask you one question. Assume you are sitting on the horse and the horse is moving at a certain speed. Kana jechuun isinii farda tokko yaabbattanii deemaa jirtu haa jennu yookiin fardi isin yaabbattani sun deemaa jira haa jennu. Are you at rest or in motion? Are you at rest yookiin taa'aa jirtu moo sochii godhaa jirtu jedha. Discuss it by taking two frames of the reference. Okay, the horse itself and some fixed point on the ground. Kanaaf gaaffiin kuni isinii farda yaabbattanii fardi isin yaabbattanii jirtan sun daandiirra yookiin lafarra deemaa jira yoo ta'e isin deemaa jirtu moo taa'aa jirtu jedha. Kana murteessuudhaaf ka'umsa yookiin fireemii referaansii lama fudhadhaatii irratti haasa'aa jedha. Referansiin keessan inni jalqabaa farda yoo ta'u, referansiin keessan inni jalqabaa immoo lafa yookiin giraawundii fudhadhaatii ilaalaa jedha. Mee fakkeenyaaf asirratti suura isaa kaasuun yaala. Okay. Okay, let us say this is horse and this is you are sitting on this horse. Let us take this horse is one reference and this ground is the second reference. Okay, this horse is going through this direction, let us say to the east.
Okay? Amma fardi kun bakka kanarraa ka'ee gara bahaa kanatti sochii gaggeessaa jira haa jennu. Riifiraansiin isin fudhattan kun riifiraansii lama fudhattanii yeroo tokko farda kana fudhattanii yeroo tokko immoo giraawundii kana fudhattanii bakka ka'umsaa keessan yoo madaaltan isin taa'aa jirtu moo deemaa jirtu jennee murteessuu dandeenya. Kanarratti deebii isin deebisuu qabdan isinirraan barbaada. Gaaffii kanaaf deebii qabdan karaa koomentii naa barreessaa. Sinii galuudha yoo baateyyuu immoo ani immoo sinii deebisuu waan hin danda'uuf bifa gaaffiitiin akkanaa dhiyeessitan abdiin qaba. Toppikiin keenya itti aanu distaansii yookiin fageenya jedha. When we define or describe the term distance, distance traveled is measure of the actual distance covered during the motion of the body. Okay? Kana jechuun fageenya deemame jechuun maal safaraa fageenya isa sirrii yeroo wanti tokko bakka biraatti godhu yeroo wanti tokko sochii bakka biraatti godhu fageenya isaa isa waliigalaa yookiin isa sirrii isaa jechuudha. Okay? This means the total distance traveled when any object is moved from one point to another point. Yeroo wanti tokko bakka biraatti sochii godhu fageenyi inni deeme sun distance jedhamee beekama. In another words, distance is the total path length traveled by the body. Kana jechuun fageenya jechuun deemsa waliigalaa wanti tokko yeroo bakkatti socho'u taasise distance jennee waamna jechuudha. The distance traveled does not distinguish between motion in the positive or negative direction. Wanti tokko gara positiiviittis gara negatiiviitti kana jechuun gara bahaatti yookiin gara lixaatti yoo deemeyyuu inni kun dhiibbaa hin qabu. Kana jechuun fageenyi inni gara bahaatti yookiin gara lixaatti deeme sun tootaaliinsaa ni lakkaa'ama jechuudha. This means that is the scalar physical quantity. Kana jechuun distaansii yookiin fageenya jechuun kalqabee yookiin kallattii kan hin qabne ta'uusaa argisiisa. The SI unit or the standard unit of distance is meter. Okay? And the symbol or the symbol representation of the distance is S. Okay. Hello student, I hope you have seen this figure. Okay, in this figure the runner is start from this point to and run to the final position here. Okay, the distance between this point is called distance. Okay, the distance traveled by this runner is called S or distance. Okay, the another definition of physical quantity is displacement or qaxxaamura jennee kan nuti waamnu immoo displacementii ta'aa jechuudha. Asirratti barattoota sirriitti akka xiyyeeffattan isinin gorsa. Sababni isaa garaagarummaa distaansiidhaa fi displacementii jiru sirriitti adda baaftanii beekuu qabdu. The change of position in a certain direction is known as displacement. Okay? Kana jechuun change of position in certain direction. Kallattii murtaa'e tokko keessatti jijjiiramni bakkaa kallattii murtaa'e tokko keessatti jiru displacementii yookiin qaxxaamura jedhama. Kana jechuun displacementiin kallattii fi hamma deemame sanarratti kan hundaa'u ta'uusaa argisiisa. A displacement is described by the magnitude and the direction. Kana jechuun hammaa fi kallattiidhaan kan murtaa'u
ta'uu isaa argisiisa. Hence it is a vector quantity. Kanaaf kallattiinis displacementii waan murteessuuf displacementiin vector quantity yookiin kallatti qabeessa jedhamee beekama. Displacement is independent on the path length taken. Okay, for example, you traveled from your home to school. After school, you travel to your home. Therefore, the change in your position when you return back to your home is 0. Okay? Mee barattoota kun sirriitti akkasinii galuuf mee tuqaa kanaa A jedheen fudhadha. Asiqee bakka kanatti B jedhee nan fudhadha. Bakki kuni bakka isin kaatanii mana barumsaa keessan dhaqxan. Bakki B kun mana barumsaa keessa yoo ta'e, kun immoo hoomii yookiin mana keessa yoo ta'e, this is school jennee haa fudhannu. Bakka kana yookiin pozishinii jalqabaa kanaa kaatanii bakka kana yeroo dhuftan yookiin mana barumsaa keessan yeroo dhuftan, this is deemsa jalqabaa yookiin initial positionii jedhama. Yeroo isin deebitanii bakka kaatan sanatti yookiin gara mana keessanitti yeroo deebitan immoo deemsa isa lammaffaa yookiin final positionii deemtanii jedhama. Kanaaf displacementiin keessan x initial fi inni lammaffaa kun immoo x finalii yoo ta'e, x final minus x initialiin isaa wal qixaa 0 ta'a jechuudha. Maaliif bakkuma irra deemtanii dhaqxan sanarra deebitanii waan galtaniif displacementiin yookiin qaxxaamurri isin deemtan sun 0 ta'a jechuudha. Okay, so mee sirriitti akkasinii galuuf imeejii yookiin suura asirra jirtu kana haa ilaallu. Suurri asirra jirtu kuni konkolaataawwan daandii gosa lamarra deeman argisiisa. Bakki kun point A yoo jenne, bakka kana immoo point B yoo jenne, konkolaataan tokkichi kallattii kanarraa straightii adeemaa dhufe yoo ta'u, konkolaataan inni tokko immoo kallattii kanarra dhufuudhaan geengoo naanna'ee dhufee kallattiidhuma konkolaataan sun irra darbee dhufee bakka tokko irratti darbanii jechuudha. Haa ta'u malee konkolaataan inni duraa kun kallattii sirriirra yookiin straight line irra deemee waan jiruuf qaxxaamura yookiin displacement jenna. Konkolaataan inni lammaffaa kun immoo daandii fagoo naanna'ee kallattii kan hin qabnerra naanna'ee kan dhufe waan ta'eef distance yookiin fageenya jennee waamnaa jechuudha. Kanaaf distaansiin kun fageenya konkolaataan kun deemee hunduma isaa of keessatti kan qabatu ta'a jechuudha. Displacementiin garuu karaa gabaabduu kanaa kan argisiistudha. Hello student, to understand the difference between distance and displacement is let us consider this table. Sirriitti garaagarummaa distaansiidhaa fi displacementii adda baafachuudhaaf mee teebilii kana haa ilaallu. Gabateen kun kutaa lama qaba. Kallattii kanaan distaansii yoo ta'u, kallattii mirgaatiin immoo displacementiidha. Distaansiin it is the length of path traveled by an object in a given time. Distaansiin fageenya karaa saatii ta'e tokko gidduutti raawwatamu fageenya karaa sanarra jiru hunda isaa kan of keessatti qabatudha. Displacementiin garuu the shortest distanceedha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tokko kaanee bakka biroo gahuudhaaf fakkeenyaaf from this position to this final position karaa garagaraa fayyadamuu dandeenya. Inni nuti straight line yookiin karaa gabaabaa fayyadamnu displacementii ta'a. Inni nuti karaa dheeraa yookiin immoo karaa fagoo deemneedhaan immoo distaansii ta'a jechuudha. Okay, it is scalar quantity. This distance is scalar quantity. That means it have no or it
it does not depend on the direction of pass. And the displacement is the vector quantity. That means it is based on the magnitude and the direction of an object. Okay, kana jechuun itti daballee it is depends on the path followed by the object. Kana jechuun karaa deemame sana hunda irratti hundaa'a jechuudha. Distaansiin karaa deemame sana hundumaarra naannoonee fageenya deemame sana kan safarudha jechuudha. When we consider this displacement, it is based on the initial and the final position, the change of the position. Kana jechuun bakka inni ka'ee fi bakka inni itti xumure sana qofa irratti hundaa'a jechuudha displacementiin. Kana jechuun bakka isa boodaa sana irraa bakka isa jalqabaa sana yoo hir'ise karaa gabaabduu adeemamte sana waan argatuuf it is based only on the initial value and the final value of positions of an object. Okay, the distance is, it can be more than or equal to the magnitude of displacement. Hammi fageenya yookiin safarri fageenya tokkoof fageenya wanta deemame sanaa displacementii caaluu danda'a yookiin ittiin walqixa ta'uu danda'a jechuudha. Displacementii yookiin qaxxaamurarra caaluu danda'a yookiin immoo walqixa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee hammi safara qaxxaamuraa garuu distaansiidhaa gadi yookiin walqixa ta'uu danda'a malee distaansii caaluu hin danda'u jechuudha. I hope student you have understand the difference between distance and displacement. To understand, let us consider these questions. A cyclist rides 3 kilometers to the west and then turns around and rides 2 kilometers to the east. Mee sirriitti hubadhaa. Saayikilii namni ooftu tokko bakka kanaa kaatee gara lixaatti kiiloomeetirii 3 deemte. Sana booda bakka kanarraa duubatti gara bahaatti immoo kiiloomeetira 2 deebitee jedha. Okay. She turns to the east. This direction is east and this direction is west. Okay. First, she started from this point and went to the west with 3 kilometers, and she turns to the east with 2 kilometers. So what is her displacement? Asirratti displacementiin ishee meeqa ta'a jedha. Biin immoo what is distance does she ride? Fageenya isheen deemte hammam ta'a jedha. The C is what is the magnitude of the displacement? Okay, to solve these questions, let us consider the solution. A says that displacement, the rider displacement is the change of position. That means the final position minus the initial position. Argitanii jalqaba meeqa deemte? 3 kiiloomeetira deemte jechuudha. 3 kiiloomeetirri this is the initial position. 2 kiiloomeetirri immoo the final positionidha jechuudha. Kanaaf 2 is final position minus 3 is the initial position is equal to -1. Okay, -1 kilometer. -1 kilometer in kun immoo the displacement is negative if we choose east to positive and west to be negative. Kallatti gara lixaa negative jennee yoo fudhanne, kallatti gara bahaa immoo positive jennee yoo fudhanne displacementiin keenya argamu negatiiva tokko ta'a. Negatiiva tokko jechuun immoo 1 to west jechuudha. 1 kilometer to west. Okay, the distance traveled is the total distance. Okay, 3 kilometer plus 2 kilometer.
I hope you understand the difference between this displacement and the distance and the displacement. Argitanii distaansiin fageenya deemame tootaalii isaa yoo ta'u, displacementiin garuu fageenya qaxxaamuraa fageenya isa booddee yookiin final position minus initial position ta'a jechuudha. Kanaaf total distancein 5 ta'ee displacementiin garuu 1 ta'ee jechuudha. The magnitude of the displacement is 1. Kana jechuun the absolute value of -1 is equal to +1 dha jechuudha. Let us consider the next questions. What is the displacement if the final position is the same as the initial position? Okay. Argamni yookiin fageenyi wanta tokkoo, argamni wanta tokkoo if initial position is equal to the final position, what is the displacement? Okay, we conclude that the displacement is equal to the final position minus the initial position. Okay, this is if both are equal. If both this initial value and the final value is equal, the displacement also 0. Okay, initial value fi final value position tokko yoo wal qixa ta'an displacement isaanii 0 ta'a jechuudha. Okay, mee gaaffii itti aanu haa ilaallu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Give the following values for the initial position xi and the final position xf. Check whether the value of the net displacement is positive or negative. Asirratti mee gaaffiin kun maal jedha isinitti fakkaata? xf fi 5 0, xi immoo negatiiva 1 fi 0 tu kennan. This is kuni argama yookiin positionii wanta tokkooti. Mee kana jechuun x final yookiin final positioniin x valuun keenya 5 dha, y valuun keenya 0 dha. Initial positioniin immoo x valuun keenya negatiiva 1 dha, y valuun keenya immoo 0 dha. Asirraa maal calculate goonaa? Positionii check whether the value displacement yookiin qaxxaamura isaa calculate goonaa jechuudha. Kanaaf asirratti gatiin y kuni maal argisiisa? 2 dimensional ta'uu isaa argisiisa. This is x direction and the vertical one is y direction. Okay, the final point is x value is 5 and the y value is 0 and the initial position is -1. Okay, the x value is -1 and the y value is 0. So this is based on the one dimensional or x-axis. Okay, so when we calculate the displacement is equal to final position minus initial position. Okay, so final position in x direction is 5 minus -1 of initial position is equal to 6. So the net displacement is positive. Valuun yookiin gatiin lakkoofsi kun positive jaa waan ta'eef net displacementiin keenya positiveidha jechuudha. Inni lammaffaan pointii kana gubbaa irratti gatiin x 10 y immoo 0 dha. Kun final positionii argama booddee yoo ta'u, kun immoo argama isa duraa initial positioniin -15 fi 0 dha. Asirraa displacement calculate yoo goonu final position minus initial positioniin 10 finalidha, -15 initialidha, minus times minus in positive 1 to positive 25
net displacement is positive ta'a jechuudha. Also then the other one is final position is 6 and the initial position is 4. So the displacement is the change of position, final position minus initial position. That means 6 minus 4 is equal to positive 2. So this is look like the displacement is positive net. Okay, student, I hope this is simple and clear. Okay, asirratti egaa baay'ee salphaa fi kan namatti tolu egaa boqonnaa kana jalatti walumaa galatti distaansiin maal akka ta'e, poozishiniin maal akka ta'e, akkasuma immoo displacementii'n maal akka ta'e sirriitti hiiknee kan ilaalle ta'uu isaati. Poozishiniin yookiin argamni wanta tokkoo bakka wanti tokko itti argamu yookiin immoo rifereensii yookiin safaraa yookiin hundee jalqabaa irraa kaanee yeroo wanti tokko sochii godhu argama isaa kan nuti beeknu poozishinii jenna. Distaansiin garuu yookiin fageenyi adeemsa objektiin tokko bakka tokko hamma bakka biraa gahutti adeeme distaansii jenna. Displacementii'n garuu fageenya gabaabduu jalqabaa fi dhuma poozishinii wantootaa irratti kan hundooftu ta'uu ishii ilaallee jirra. Barattoota akka barumsa itti aanu argattaniif subscribe share godhaa. Akkasuma barattoota hiriyoota keessan akka salphaatti hubachuu akka danda'aniif akka isaan bira viidiyoon kun gahuuf walii erguu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya itti aanu waa'ee ispiidii akkasuma average ispiidii kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Barnoota keenya har'aatiif guddaa galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif hawwaa.